ni dhagama sagaleen meemma ni dhagama sagaleen yoo sagaleen ka dhagamu taateetti fufnaa ni dhagama rakkadhee bara biyya bakka neetworkiin hin jirre jira biyya ni dhagama abadan irraan deddeebi'a malee irraan dhiisu akka cabanitti tokko langa akka goonuu qabnu Ahmadin ini dhagama sagaleen ini dhagama ya difama ga sagaleetu adda citaa wala wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ini dhagama sagaleen share naa godhanii eegallati qabuudha Sadam ba lerobe okay ega daga me garida warri khanis nurata daqabu ni egalla Dagamani ayye gama sagantaa keenyaa deemna akka rabbiin godhe akka boodaddan cinne maas bakkiniin jiru xiqqoo haalaa fi adeemsaaf hin mijaa'u ammoo haasa'uu maqaan qabuufiin dhufe waa hedduutu deemaa jira daawwachaatis jirra argaatis jirra sheer godhaa kaanis ni dhagahamaa jaa sagalee ni dhagahama tokkummaan humna kaja'u kun akkamiin isin godhare haasa'uun fadhaa bakkiniin an jiru yoo ka dhagamu taate ni dhagama naan jaattiin fufa ni dhagama okay eega ka dhagamu taate galatoomi Karima intal Hararge galatooma gama sagantaa keenyaa seenna duraan dursee jolle ustaadota keenya Ahmadin Jabal Raayyaa Abbaa Mancaa Sheekh Shaamil ustaadota keenya islaamaa kan rakkoo mooxaa keessatti mudateerraa falmii garagaraa gaggeessaa jiranii fi balaaleffannaa garagaraa gaggeessaa jiran alhamdulillah maashaallah baga obboleeyyan keenya taatanii baga isiniin boonne jennaan waan godhaa jiran hundaafuu jechuudha ammoo waan kana wal qabatee olola deemaa jirutu jira jechuudha ololli deemaa jiru kun kan mootummaa muumicha ministeera Dr. Abiy irratti xiyyeeffate akka waan inni masgida gubeetti anta gaafiin tiyya guddoon tana masgida 35tu egaa Abiyyiin aangoo qabate gubate dhugaan jirtu tana masgida 35tu gubate gubate masgida 35 gubate hundaaf sagalee taayaati iyyaa turre masgidni 35 gubate kun egaa Abiyyiin aangoo qabate gubate egaa Abiyyiin aangoo qabate hin jaaramne Abiyyiin osoo aangoon qabatin dura jaaramee jira egaa Abiyyiin aangoo qabate masgidni 35 gubachuun maal sitti hima maal sii galcha maali karoorri gubameef kun maali kaayoon gubameef eenyu gubu jira warri waan kana gubu jiru eenyu maaliif guban Abiyyi aangoo qabachuu dura masgidni kun jira maan gubin amma eeganni aangoo qabate maa guban yoo deebisaa tana khabar baaddu taate Abiyyi irratti islaama kaasuudhaaf gubaa jiran deebisaan biraa takkan jirtu Abiyyi islaama jibbisiisuudhaaf gubaa jiran maaliif al-Habash balleeyse islaama tokko deebise islaamni ulamaa'ii tokkoon akka hoogganamtu taasise islaamni akka masgida masaraa keessa seenee salaatu taasise islaamni akka wal araaramee tokkummaan uumamtuuf taasise dirree islaamaa haxaaweeti uummata haxeessisee salaachisiise akka salaatan taasisiise
deeggara islaamaatiif godhe san hunda gizee laalte abiyyi irratti islaamni fudhatama jaalala abiyyiif qoma keessaa qabu kana hundaa'u abiyyi irra kaasuudhaafi abiyyi akka islaamni jibbee filmaataaf hin filannee fi jibbaa isaa tanarra roorroo kaasee islaamni illee kee beeta kiristaana gubee ama kiristaanaa fi islaamni wal dha'uudhaan biititu nagaa dhabdu taasisuu irratti hojjechaa turanii jechuudha. Wanni isaan godhaa turan tanuma. Wanni masgiidnis gubachaa tureef tanuma. Warri masgiida kana gubaa tureesis wayyaanee fi ergamtoota wayyaaneedhaati. Kanachi dhiichisaa turees isaanuma. Maaluma nuti ganama bariituu fi galgala bariituu hunda nafxanyaa baaraga nafxanyaa akka nama qabutti nafxanyaa amaara siyaasa nuti hin dalagachuu nafxanyaan duutee jirti amaarri dhumee jira fixii tana gali biraa. Maali siyaasaatti dalagaa ooluun maali tana? Warri siyaasaa sabboonummaatti yaana je'ee si sossobuu barbaadu si taphachuu deema. Si gurguruu deema. Hundi dantaasaatiif deema. Hundi aangoof deema. Hundi naggadasaatiif deema. Siifii miti kadeemu. Quuqaqama keetiifi miti kadeemu. Laalaateetiifi miti kadeemu. Si nyaachuu deema hundinuu matarra si beeti si gurgurachuu deema. Aangoof deema. Hundi Jawaar Mohammed OFC arra seene baga OFC seentee jenneeni jirra OFC dha hojii dalaguu irra eegale anakki Jawaaritti imma deemu jiru naatee akka Dr. Abiy filatamu godhu jira sirritti Jawaar filatamu fi miti kadeemu jiru Jawaar Abiy ka filatamu godhu jira gurra si calaw yoo siyaasaan si hin galle akkamin si godhee si galcha Jawaar akka Abiy filamu si taasisu jira Abiyyiidhaaf sagalee ta'u jira Jawaar siif galini malee ati siyaasa taphachuu jira Jawaar siyaasaatu si galini nimbeedhini ati siyaasa taphachaa jiran Jawaar Abiyyiidhaan tokkoomuu dhabuun Jawaar badhaadhina osoo Jawaar badhaadhina seene Prime Minister ta'uu fadhii qabaa ta'ettuun qaban Jawaar badhaadhina seenuu dhabuun sabaa sablammiin 82 hundinuu Abiyyi akka deeggartu irra guddaan Oromooti wajjin Abiyyi akka deeggartu taasisu jira Jawaar. Siif hin galini ati siyaasaatu si hin galini. Wanni Jawaaritti jiru tan annaa taate sirritti taphachuu jira. Akkitti siyaasaa taphatan laal. Siyaasaa deeggaruu faarsuu qofaa miti siyaasaa ta nama jaalachiistu. Bakka balaaleeffachuu qabdurratti amma Jawaar Abiyyi morkuun sabaa sablammiin Amaaraa fi sabaa sablammiin biraa hundinuu akka Abiyyi jaalattu godhu jira malee jibbitu godhutti hin jiru. Akka daranuu Abiyyi abdii goosistu isuma kanaan nu baasa Jawaar nu dhufu jira Jawaar sabboonaa Oromoo if godheetiif miidhee sabboonaa Oromoo if godheeti Abiyyiin akka abbaa Itoophiyaa abbaa federalizimii ta'ee sabaa sablammiin isa jaalatu taasisu jira. Siyaasaan dalagamu jirtu tana. Wanni dhugaa ka dalagamu jiru tana. Abiyyiin ABO walitti ida'amte. KFO'n ida'amte. Paartiin biyyoolessaa ida'amte. Abbaan fadhe walitti ida'ame moo'uudhaaf hin ta'an tana gubii gati. Wal fixuuf ni ta'ani wal fixuun ni dhufti. Akka Oromoon tana beeytu wal fixuun ni dhufti du'uun ni dhufti namni tana keessa du'uu taa'u hedduudha. Gaafa filmaataa hamurruq ta'uu taa'u hedduudha. If qopheessi yoo du'uu barbaadde. If qopheessi akka gaariitti yoo du'uu barbaadde akka gaariitti if qopheessi du'uuf ta'a namni dhugaan jirtu tanuma. Akka gaariin namni du'uu ta'a. Yoo du'uudhaaf if qopheessitee jiraatte if qaadhimtee jiraatte if qopheessi tasanii ali immoo ala OFC jechuun madrak jechuudha. OFC'n Itoophiyaaf qabsaawaa turte malee Oromiyaaf qabsaawaan turre takka Maraaraan Oromiyaaf qabsaawaa hin beeku. Takka Baqqalaa Garbaa Oromiyaaf qabsaawaa hin beeku. Oromoodhaa fi Oromiyaa Itoophiyaa keessa mirga kabachiisuuf qabsaawaa turan. OFC jechuun madraka. Ati asii biltsiginnaa jette. Madraka OFC'n madraka keessa jirti
garee madrakaa keessa jirti Itoophiyaarra dorgomuuf OFC taateen dorgomtu madrak taateeti dorgomti madrak yoo siyaasaan beeyne sa OFC'n tun eessa jirti tamiin walittidha Profeesar eenyufaadha warra Amaaraa keessaa ta'e isiin tun walittidhaadha eenyufaadha hojii walitti deemu jirti isiin tun eenyuuni koolishina qabdi waliigaltee qabdi isiin tun eenyu hojii jeeyti dhugaa jirturra dhaabbadhu dubbadhu dhugaa jirturra hogguusa madrak ta'uun siif galtii jechuu OFC'n ifiifuu madrakiidha dhugaan jirtu tana gaarraan siinu yenneemi dhugaa OFC'n madraki Itoophiyaa keessa mirga Oromootiif qabsaa'aa turte malee Oromiyaa walaboomseettee takkaa qabsooyteen beeytu urmi isaa guutuu maraaraa guddinaatis Itoophiyaa keessatti mirga Oromootiif qabsaa'aa ture malee Oromiyaa fi Oromoodhaaf kophatti qabsaa'aan turre saniifu OFC'n akka waan rimarkii addaa ta Oromoodhaaf qabsaa'aa turteet no OFC ro OPDOtu haqaan qabsaa'aa ture Oromoodhaaf diina jala teesse yoo dhugaa ka dubbannu taate madrakiin Itoophiyaa keessatti OFC'n tara meeqa gara gaggalteeti madrakii wajjin walitti dhabteet koolishina uummattee deemaa jirti maantan ati asii biltsiginnaa yetta OFC'nis madrakiidha dhumate Juwaar OFC seene yoo kayettu taate zoro madrak seene dhaaba Amaaraa seene madrak seene ninis akkatti seeneef qaba waan seeneef qaba taphachuu deemu qaba dhugaan jirtu tana yalli qimsi ka gaarii gurrasi calawu tanarraa siinsiinu jechuudha wanni maanta abbaan fadhe paartiin biyyoolessa Oromiyaa anamma Jeneraal Kamaaliin deeggara duraanis ammas inni kunis amma yoo kopuma deema malee yookaan achi jala beeysanii balleeysuu deeman madrakii taatee akkamitti dorgomuu deemta akkamitti aangoo dhufuu deemta eenyufaadha warri madrak kana keessa jiru qora dhugaa deemi eenyufaadha warri madrak kana keessa jiru OFC'n Oromiyuma qofarratti dorgomuu deemti eenyu warri madrak kana keessa jiru isii tana yoo qorattee dhugaa jirtu beeytaa jechuudha saniifu adeemsa siyaasaa keessa balaaleeffachuun ifiifu jaalachuu dha'umti Oromoon ammaan tane aggi tokko parsantii 60 isaa taatu 70 isaa taatu muumicha ministeera Dr. Abiy jibbuun yookiis irra duuluun yookiis qeequun yookiis isa cinaa dhaabbachuu dhabuun muumichi ministeera sabaa sablammii biratti akka jaalatamu godhaa jira viva jenna jechuudha itti fufaa jibbu itti fufa akka inni fudhatama harkatu godhu jirta malee akka inni fudhatama dhabu miti maaliif namni nama jala deemu karuma namni deema hin deemnu gaanuti nama jala abadan hin deemnu asii miti asii muramna malee yaadatti amanna jala deemna malee nuti gaarigaa miti nama jala hin deemnu abadan hin deemnu khalees hin deemne arraas hin deemnu nama jala abbaan fadhe paartii fadhe seenuu mirga qaba abbaan fadhe paartii fadhe keessa lixuu mirga qaba wajjin lixnu nuti nun bitanne daay achi dhumata fadhee ganda xiyyataa fadhee ganda xiyyantaane fadhee amantii xiyya qabaatta fadhee amantii ta'e qabaatta yoo aayidiyaan ati deemtuuf karoorri ati deemtuuf ejjannoon ati deemtuuf maal akka ta'e osoon si hubanne maqaan si jaaladhuuf si jalan deemu maqaan si deeggaruuf si jalan deemu si jalaa hin dhaabbadha ati maaliif namni namarra nama jala deemu waan nama jala deemuuf hin beeku nama jala deemuu beeka malee waan jala deemuuf hin beeku amma Juwaar OFC seenuun qabadhu qabxii tiyyatana filmaanni baatii shanii dhufe harkuuf teessa Dr. Abiy akka moo'u taasisa Juwaar Dr. Abiy akka moo'u godhuudha jira dalagu jira Dr. Abiy akka moo'uuf qabadhu tana yoo Dr. Abiy filmaata kanarratti moone arrabarraa rifeensa na fuudhi maaliif akkaataa siyaasaatti taphatan tanaatuun galiiniif nama keenyaaf wanni niin tanarraa dubbadhuuf maali hogguu nama jala yaatan qixuma namichitti tarkaanfatutti illee tarkaanfadhaa isa bira kuttanii naman jibbinaa isiniin jechuufi boru namichi as deebi'aa jala as deebi'uu si dhiba boru namichi as garagalaa jala as garagaluu si dhiba arra isa bira kuttee naman jibbin hogguu nama jala deemtu qiyaasuma nama jala deemtu saniin nama jibbi qiyaasuma saarratti xiqqoo miizaanni isaa kun manni jiraabi taakku takka nama jibbe moo taakku lama moo taakku sadii nama jibbe jeeti laalaa deem yoo isaa ol nama jibbite boru gunni as deebi akkamitti as deebitaati karaatti deebitu dhabdaa jechuudha politics is a dirty game
siyaasan nama taphatti namaani man warri siyaasaadha naggaadeedha siyaasan warri kunni naggadan ifi wal mariyatanii si taphachu jiran ifi wal quba qaban karaa garagaraa irra yaa'aniiti akkatti mo'an lafa kaayyatanii deemaa jiran ati asumaa shubbisu jirta Oromoon muumicha ministeera arrabsuun muumicha ministeera karameellaa godhu jirtanii bar karameellaa jaalatamaa sabaa sablammiin matarra deemtuun godhaa jirtan jaalatamaa sabaa sablammiin abdattu jaalat maaliif hookaan Oromoon taannu fixxijaan ay biyya buqqistii ay jarri kaan immaa warra sabboonummaa maraatee kanumaan nu wayyaa ka karaa walakkaa deemuu jechuun akka inni karameellaa ta'uu godhaa jira jechuun akkitti siyaasaan dalagamtu kana laa akkitti taphni taphatamu kana saniifuu warri tapha kana akkatti taphatamu jiru isin hin galin warri taphni kun akkatti boodamma gaafa filmaanni dhumame namni tokko tokko baaragee damma kutaa sakkamii kam tattaane boo maal tattaane jee damma kutaa OFC'n bara 27 dabrees numa jirti wanni isin fidden jirtu mee Oromiyaa keessa waan OFC'n goote asima tak Tigreen bar maqaa isaanii wajjin opposition taateef isaaniite malee Oromoof waan isaan godhanii miti ka isaaniite mee wahuma isaan Oromiyaa keessa dalagan takka fidi wahuma OFC'n Oromiyaa guutuu keessa dalayde takka fidi hin jiru purposely filatee wanni namni ma OFC jedhe sun dalagaadha tunamma abiyyi moosisti malee abiyyin kuffistu abiyyi warri silaa osoo abiyyi kuffisuu barbaadanii akka sabaa sablammiin biraa abiyyi jibbituuf ummanni silaa sabni biraa sodaarraa qabuu fi baaragarraa qabu jibbaarraa qabu asutaaleeti abiyyi seeda akka abiyyiin jaraa hojji jira jaanii jibban akka abiyyiin onagii hojji jira abiyyiin juwaari hojji jira abiyyiin marree hojji jira jarri nu taphachuu jira akka isaan hin jenneef adda wal fuudhanii dalagu jirani adeero if qusadhaa hogguu nama arrabsitan achi fagaadhaati nama ol nama arrabsina booda as deebuu isin dhiba maaliif ummanni walitti deebuu ta'a filmaata boodaati xiqquma laal ni jiraa miti xiqquma qixuma namni balaaleeffatutti balaaleeffadha achi bira dabratanii hin kutinaa isin hin jenna as deebuu isin dhiba taphni kitti dhumachuu taa'u akkanuma 2020 khamoogu taa'u muumicha ministeeraa Dr. Abiyyi moogu ta'a durratti isin calawu taphni akka taphatamu jiru as lammaa magarsaa maaburu as bee an OFC seene siin hin jenne yoo lammaan as bee an OFC seene siin jee boru gaafa filmaanni mootee paartii badhaadhinaa moohee gisee jeen lammaanis as beeti dhugaadhaa moohamne siin jechuu ta'a maal fidda akkatti taphatanii tuqqana maal fidda maal fidda paartii walitti koalishina taatee dhufte kana General Kamalis as keessa beeysaniiti Daawidis beeysanii Mararaas beeysanii Juwaar lammaan kadorgomu ta'ee hogganaan waan kanaa lammaa ta'ee yoo gabbee yookiin Juwaar ta'ee yoo gabbee hoggu filmaataa paartiin badhaadhinaa mooheetiin jira naannoo irra ga'eette yoo Juwaarii fi lammaa magarsaadhaa moohamnee jirraa faraqaatti aantu eegganna jaan maal fidda dhume taphni akkamitti as deebita isaan as deebi'an moohamnee jechuun isaaniitu war isaan as deebisti ati akkamitti as deebita akkitti ati as deebitu hin jirtu jechuun taphachaa jirani ummanni siyaasaa akkatti Oromoon masaraa keessaan baane siyaasaa taphachaa jiran hoggu kaan masaraa eebbisu kaan aan wale dhaquun siyaasaadha ifiifuu tapha siyaasaati tun hoggu kaan asii waa eebbisu kaan achii waa loluun siyaasaadha siyaasaa jechuun wal cinaa dhaabbataniituma harka walii dha'uu jechuu miti wal cinaa dhaabbataniituma wal deeggaruu jechuu miti gama baanii wal balaaleeffachuudhaan ambasilaa sirratti shakkii qabdu garee takka jalatti ambitisan akka deemtee ambitisan bitamtu taasisuun siyaasaadha smart politics jechuun isii tana akkitti taphachaa jiran isii tana bara dhufu kurnaniif muumicha ministeeraa ta'ee itti fufuutaa mark my word achi booda Lammaa Magarsaa dhufuutaa mark my word achi booda Jawaar Mohammad dhufuutaa mark my word hangasitti waluma qusachaa yaa'a dubbiin siyaasaas ta'uu maltiijaa maaliif nuti duruuni firoonfannee jirraa barti grootaa'u warra Maqaleetti godaane kana haamaniiraa harcaasee yuunivarsiitii hunda yaa'ii godhu jiru isaanii miti Abiyyi jechuu jirraami good job ja masgiinninis gizee gubame Abiyyi gubu jira ja sirri
jaa tun abiyyiidhaaf tumsa taati malee himmiitu osoo abiyyiin hin goone jettee irra rakkoon dhufti namni kas jechuun ifiifuu siyaasaa dalagamaa jira gareen takka garee amaara jibbitu if gooteeti if keessee jirti maantana gareen amma sabboontoota fakkaattee jirtu tun warra oromoodhaaf eenyu ol hadootu oromoon ummata biraa hunda akka bittu akka gabroonfattu ummata kaan hunda akka cunqurfattu taasistu fakkaatanii yaa'u jiran ummanni kaan maalta gareen tun garee badduudha garee badduu tanarra garee Dr. Abiyyiin nurra wayyee akka asitti hiriiru taasisaa jiran siyaasaan adeemsisii kana akkatti dalagamuutu kana so fudhadhaa isiniin jenna warreen akka maletti hubachaa jirtan xiqqoo bayyanadhaa bifa kanaan laaluun barbaachisaadha jenna Universitii Walloo keessatti barataan Oromoodhaa kan ajjeefame adeemsi kan Tigree irraa dhufe malee irra deebinee isinii himna mootummaan paartii badhaadhinaa kan biyya bulchaa jirtan namicha Universitii Walloo bulchaa jiru hawayyaaneen aangorra keessisan aangorraa haasa rakkoon mana barnoota Walloo irra guddaan isaa wajji wal qabata gaafiin hin qabu maaliif Universitii keessatti barattoota du'an keessaa irra guddaan ijoollee Baalee takkaayis ilmaan sikkoo mandoo ta'an maaliif ijoollee Universitii ajjeefamu jirtuu fi du'aa jirtu keessaa irra guddaan maaliif ilmaan Baalee tahaa jiran maaliif ilmaan Baalee ta'an maaliif why maaliif ijoollee Harar hin ta'in maaliif ijoollee Jimmaan ta'in maaliif ijoollee Ilbaabur hin ta'in maaliif ijoollee Finfinneen ta'in maaliif ijoollee bakka biraan ta'in maaliif ijoolluma Baalee qofa ta'uu danda'an irra guddaan harka dhibbarraa harki 90 warri wareegamaa jiru ijoollee Baaleeti ijoollee Arsiiti maaliif so if gaafachuun barbaachisaadha daataa guurrachuu qabdaa jechuudha gisee ijoolleen takka bakka takka irraa ajjeefamte isa warri ajjeefamu jiru kun warri du'u jiru kun hundinuu warra eessaati jettee laaluu danda'u qabdaa jechuudha maaliif godhamee gaafii jettu gaafachuu qabdaa jechuudha isii tana beekuu danda'u qabnaa jechuudha barataan amma namoonni hedduun barattoonni kan barannee barbaada kan jeeqaa jiru irra guddaa barattoonni kan barannee lafa jalaatiin lafa maaliin akka hokkarri kun kan warra godhaa jiru nu hundinuu ni beekama maaliif godhama maali parpasiin nuti irraa argannu bu'aan barattoota barnoota dhorkuudhaan nuti argannu maali amma Dr. Abiy akkas jeerata kallellee dhugaarraa boodan deebine arraasiif boodan deebine guyyaa ilmi abbaa gadaa kan masaraa keessa jiru kun wanni inni godhu jiru dhugumaa dhugatti ta ilma abbaa gadaatii miti diinummaa ilma abbaa gadaa qaba jennee amanne gadi baanee irraa dhukkee kaasnaa jechuummaas amma immoo dhibbarraa dhibbatti wanni inni dalagu jiru osoo mukni tokkoon dhagayin osoo namni tokkoon dhagayin waraana akka Kooriyaa fakkaatu diina dhungachaati hujii tee hojjetta diina gowwoomsaati hujii tee hojjetta diina jibbaa hujii tee hojjechuu hin dandeessu diina dagachiisteeti waan hojjechuu qabdu hojjetta diina ifirraanfachiisteeti waan godhuu qabdu goota diina waan inni fadhu dura keeyseeti waan godhuu qabdu goota diina waan inni fadhu gowwoomsiteeti waan godhuu qabdu daleeyta diina sodaachisaa waan godhuu qabdu godhuu diinni nu sitti hin dhiisu if dagachiisu qabda si kana gowwoomsitee akka inni si abdatu taasisu qabda diinuma keetu akkasiin mo'uu dandeessa akkasiin deemuu dandeessas filmaanni as dhufu kun kan itti waa hunda bayyananu ta'uu danda'u qabaa jechuudha kan itti waa hunda bayyananu biitirra filmaanni kun gaggeeffamu guutuutti Itoophiyaadha Prime Minister Itoophiyaa ta'uudhaaf Itoophiyaa irratti dorgomuu qabda Prime Minister Itoophiyaa ta'uudhaaf Oromiyaa qofa irratti dorgomtee Prime Minister Itoophiyaa ta'uu hin dandeessu jala murii galitan faduu dandeenya raabaluu amma namoonni tokko namni kana muummicha ministeeraan waa ta'u jechuurraa fadhuurraa jechuudha Abiyyi balaaleffachuun qabdu kaan achi rakkasii dhaqu jecha bakki sadarkaan nuti irra jiraachuu qabnu har'aan tana maali jabina qabnu walii himaa
irrina qabnurra walqeequ qabna malee irrina qabnu qofa ganama galgala warruma dalagaa godhate purposely bar taa'ee ganama galgala irrina qofarraa dubbatu jabina dubbachuu yookiin itti gufachuurraa maaltu ija isaan jaamsee yoo itti akka gaafattu taate kaayoo qabanii jechuun ganama galgala irrina san dubbachuurraa. So warri OFC'n takkaayis paartiileen dhuftu hundinuu filmaata dhufuni moo'ettanii yaadaa jirtan yoo jiraate taphatamaa jira gurratti isin calaw filmaata dhufu kamoo utaa'u badhaadhinaa isin hin jennamti taphaatu dalagamaa jira taphni kun filmaata dhufu kamoo utaa'u badhaadhinaa moo utaa gurratti isin calaw paartiin OFC'dha Oromiyaa guutuu keessa waan daleete takka lama jeeti ama 27 gannaa lakkaa'e na fudhachiisi asim paartiin OFC'dha ifiifuu madraka akan maa wallaallatano tabadhaadhinaa tana dinneeti bilxiginnaa yennaani ta OFC tana madrak yoo jenneen maali rakkoon madrakidha dhugaan tanu maami itti gaafatamaa madrakii Profeesar Maraara moo Maraara miti eenyu itti gaafatamaa madrakii eenyu dhugaan jirtu tanu maqaa itti gaafatamaa madrakii Profeesar Maraara madrak akkasiin Itoophiyaa irratti dorgomu yaani miti tanaas biltsiginnaa gite ennuun tanaas madrak jecha haqaan akkasitti wal madaalsisaa deemuun barbaachisaadha jenne jechuudha ammallee dhaamsi nuti qabnu maali afaan faanjii deemaa jirtu tan siyaasaadhaan wal qabattee deemtu tana keessa ummanni keenya akkana afaan faanjuu dhugaa jirtu irratti dhaabbatee deemuun barbaachisaadha dhugaa jirtu irratti haqa jirtu irratti mufannoo jirtu irratti eenyutu masaraa gabbee eenyu masaraa seenaadhaa miti gaafin no ka masaraa jiru kun masaraa keessaa gabba'uudhaaf ka masaraan jirre kun masaratti ol dhufuudhaaf laaftuudhaa miti adeemsi biitti keessa jirrutun biyya Itoophiyaadhaati biyya Afrikaadhaati adeemsaan nuun galin siyaasaadha nu batin nuufin galin hajarri warra siyaasaa oofu ka gubbaa kun karaa malee deeman nu fakkaachaa jira no obbo Jawaar Mohammad amma OFC gisee seenu an akka dhibbarraa dhibbatti waan inni seeneef natti mul'atti dhibbarraa dhibbattiin harka waan inni seeneef dhibbarraa dhibbatti gammachuun irraa qabaa jechuun amma dhibbarraa dhibbatti an amma OFC hin filu filmaataaf hin filu waan akka nam mul'attuun qabaa jechuun akkatti siyaasaan naagaltuun qaba akkatti taphni taphatamu tanaagaltuun qaba maaliif namaa jalaa miti kan hin deemu adeemsa taphaa jalaan deema waan taphatamu jiru jalaan laala sigalee ka arrallee akka amata jaha duraatti OPDO jau jira arrallee mataansaa amata jaha duraa fi arra update hin taane arra OPDO wanni jaaniin hin jirtu ODP wanni jaaniin hin jirtu arrallee ka amajjaa dura sammuun saa bakkuma san jirtu jira arrallee OPDO ka jiru ka arrallee gaafa akka mililikitti arrallee Amaara sodaatu jira maali Amaara sodaachuun maal sodaata wannummaan ati nafxanyarraa baay'ituuf maali wannummaan ati nafxanyaa sodaattuuf maali ganamaa galgala nafxanyaa Amaara jechaa ooltuuf maali bakka moonee nu jala bulu jiran Oromoo jala bulu jiran akkatti aangoo tana wal harkaa dabarsitu irra dalage akkitti madeemamu jiru akkatti aangoon tun nu harkaan baane ambassaa jennaan jechuudha sirriidha adeemsi kun sirriidha jenna jechuudha adeemsi maantana lammaalleen dhufee OFC haaseenu sirriidha jenna jechuudha dhufee haaseenu walitti haa baqanii tokko haa taanii hogganaa lammaa godhatanii fadhan Jawaaraa godhatanii naadaas maadar akkaataatti dalagaan tun dalagamu jirtu sirriidha jenna jechuudha siyaasaatu kas adeemsa siyaasaatu kas akkatti si harkaan baane tapha wal harkaa fuudhuudhaa miti magaafiin jirtu if harka tursiisuudha nuuf hin galini nu warra gamanaas gamanaas nama jala cahuufi nuuf hin galini malee siyaasaa taphachuutti isaan jira bar nuuni siyaasaa taphachuu jira warra gisee namni tokko gamana kute jalachi kute amma ni garra warra OFC duraan dhufuuf jee arrabsaa ture ka amma Jawaariitu chi seene jee gamas cawniin harka jechuun laa ilaa illallaan jataa'e
maalu mana makeenya kana rabbi godheenja ka gamana yoon silaa namni biraa kutees gamanaas girjee kutu gamasiis akkitti siyaasaa taphatan namuma akkanattuu gamana juwwee taphachiisuunu ifiifuu siyaasaadha namuma gamana fuutee deemuunii fi gamasii fuutee gamana geessuunu siyaasaadha namuma fuutee akka oowwi tokko deemu taasisuunu siyaasaadha adeemsa siyaasaati akkasitti sabaa sablammii hunda federaalizimii dhugaa ka sabaa sablammii naannoo hundi irratti hundooyte muummichi ministeeraa federaalizimii fadhaadhinaatiin akka moohee biyya bulchu taasisuu irratti hojjetamaa jira dhugaan jirtu tana liqimsa hin gowwoominii sin jechuu jira hin sobominii doesn't matter boroo yoo fedhe maaliif daawwid ibsaadhaa itti gaafatamaa oromiyaan taane do we care no eega barbaadde eegaati barbaadde asii dhufu raanfatteemi waan keessa dabarte duru hagaan addeemu jirtaa jechuudha soo qabsoon ta'uu qabdu maaltu dalagamu jira akkamitti taphni taphatamu jira eenyufaadhaat tapha kana taphachuu jira sajarri kun garagara wal fuudheeti nu taphachiisu jiranii nuti imma bartiifoozoo taanee jirra gizee kaanachi asalxaanyii qaba namuu asalxaanyii tokko namuu asalxaanyii tokko qaba gizee asalxaanyii isaa meedaa kaan seene jala kuta gizee meedaa kaan jala seena meedaa kaanii gizee meedaa dirree kubbaa garagaraa keessa asalxaanyiin garagaraa fuudhee nu deddeemu jira jechuudha dhaabbadha bayyanadha adeemsi deemu jirru kun akkamijaa ifubadha siyaasa irratti yaadaan wal dorgoma ololaan wal dorgomuudhaa miti amma duraas jeetin jira warra amma breaking news jeetuma breaking news oduu ammee jeetuma hijiba ololaa asirratti utuuluu jira ganamaa galgala guyyatti tara 7-8 taa'eetuma dalaguu jira jechuudha amaallaqa fudhatu kaniira yoo namni madaawe natti ergaa jiru kamaal jiru business amma facebooka business godhatee jira namni taa'eetuma maallaqa gurrata namni wal loluun isaaf taatu namni wal ajjeesuun isaa taatu namni buqqa'uun isaa taatu namni madaa'uun isaa taatu namni hospitaala seenuun isaa taatu kaniira akkaawuntii kana gargaarsa kanaaf naqaa jee post godhataa bara warri saawudii jirtan asirratti warri karaa ameerikaa jirtan asirratti warri karaa saawudii jirtan gamanatti hey hisaaba godhatee inni biyya keessa taa'u jira dalagaan qabu gumaan qabu tana idduu zeeta baafatee ittiin jiraataa jechuudha naggata godhatee jira namni bizinasa lubbuu oromootiin naggata ooffachaa jira namni tanaan if nafaqaa jira namoonni tokko dolara 150 isaa ta'u 300 isaa ta'u 400 waan tana idduu arkatuun if nafaqaa jira ijoollee takka uqama qabdu tana gawumaan waan deemu jiru ta dhugaadhaa qofa post gootu ni jirti warri immoo oduu ammee breaking news jee deemu kun dalaga jira breaking news isaa lulluqatee gizee mirqaane takkaa isniiraan sitti ergamti gizee jedhaniin yaanni isaa dhufaa jechuudha warra oduu uumee gabbaasee barreessee gadhiisuu dandeettii qabu jira uumee gabbaasa ati jalaa afarsita sitta bataa jechuudha lubbuun oromoodhaatun qisaasamuu qabdu laallachaa deemuun barbaachisaadha jenna jechuudha ammallee saniifuu muummichi ministeeraatis haa ta'u obbo Shimallis Abdiisaatis haa ta'u paartiin badhaadhinaa bakka hundarraa sadarkaa godinaarraa biyyoolessarraa ilaa godinaa fi aanaa hundatti haaromsi deemaa jiru fiinxa bahuu danda'u qaba filmaanni kun abbaan fadhe moo reefu isinitti himeeti turnan dhufu Dr. Abiyyi malee abbaan fadhe moo hin ta'u gubii gati kana gaafaan kanaadaa jiruun sitti himee jira gaafa ala jirru sitti himnee jirra nuti maantana namoonni tokko eega biyya dhufne khanii fi Abiyyi deeggaruu dandeenyetti si fakka nuti Abiyyi xurii qeensa jalaa waan nu godhen qabu si raayis hin barbaanne osoo biyya keessa maa takkala teenyee arrabsinaa nuti xurii qeensa jalaa wanni irraa barbaanne xiqqoo takka hanga xurii qeensa jalaa wanni irraa barbaannu jiru tokko isaanii osoo ala jirruuti isaan deeggarre gaafa dura aangoo inni qabatu isa deeggaru eegalle hin ta'u jenneeni dhoorkaa turreerra ammallee ittuma jirra maaliif waan silaa isa jibbinuufi irratti hin arkini nuti mallee hin agarre siyaasaa taphachuu jiraachuu isaa agarre malee
وان إساقنا لبرات جبنو نقر من لك مسراخي سجاري خايو سياسة فرننو توفتا تين متخان قوم سفرننو أكسين نوغل أوسو خبرات هذه سكنوا قول جوار غافاني في غندر دك أنو لجيكو كبا غافا جانين غندر تاي مالجي ورا أنو لغافا داتي ورجوري أنو لخاية متاتين إنجنني اتنكاني نوندي غافس نمو بكا دك اتي حالا في المالا بكا ساني فكات نخجب نمني سياسة دا أما كبيرات جان غافس كبيرات جان بغان جرتو اسمتنا هندي ساني سلا مسرا سينني أما منيلك مسرا جرو كنا أوسو مسرا سينني هندي ساني نبوك إسان سفكاتا نو قلما ديبن قلما ديبن so dhugaarra dhaabannee deemuu danda'u qabnaa jechuudha dhugaarra gaafas Jawaar giseenii fi achitti waan aanoolee akkan taane jee viidiyoo jira gadhiisuu dandeenya maaf akkana jette jenneeni lolaa turreen akkamitti akkana jette aanoolee tarbaalee qofa aanoolee talmaan aanoolee qofa to Oromoo hundaatii miti akkamitti akkana jette jenneen kaartaa Oromiyaa irraa akkamitti akkana jette jenneeni lolaa turree jechuudha gaafanni Gondar dhaqe dura gaafa Itoophiyaa dhaqe Jawaar lama way jira tokkumami gaafa Abiyyi masaraadhaa gisee aanoolee dhaqu maaliif akka Jawaar achi dhaqe beena siyaasa taphachuu jira taphachuu jira akkatti taphatanii tukkana siyaasa taphatanii tukkana adeemsa siyaasaa tukkana tun yoo siingalin kararratti haftan namuma jala osoo gamanaas kurbaa dhoytu osoo gamanaas kurbaa dhoytu haftaa jechuudha nuti khalees achuma jirra arraas ejjennoon nuti shaneerra qabnuun jijjiiramtu khalees ejjennoon nuti Abiyyirra qabnuun jijjiiramu ejjennoon teenya bakkuma san jirti murannoon teenya bakkuma san jirti kutannoon teenya bakkuma san jirti abbaan fadhe garagaggaleef wajji garagaggallu nuti ejjennoon teenya achi maaliif garagalle waan siyaasaan taphatamu jirtuu fi nuugalee fi garagalle dhugaadhaatu bakka jira akka ilmi Oromoo masaraan baaneef dalagamaa jirti tanaaf garangallee achuma deeggarra kabalaaleeffatu saabalaaleeffatu maa balaaleeffatan jennuu ni bar amma nuti warra Abiyyi balaaleeffatu maa balaaleeffata way jennaani haa arrabsaa oolu siyaasa dalagu jira war Abiyyi karameellaa godhu jira mi'eessu jira sabaa sablammii biratti busheessutti hin jirtu mi'eessu jirta sabaa sablammii biratti Abiyyi busheessu ka danda'u Jawaar osoo paartii badhaadhinaa Abiyyiin deeggara jee seene hogguus Abiyyi busheessatti hubadhu yaa kawaagalu dideef Abiyyi kami'aawuu fi sabaa sablammiin hundi Abiyyi filtuu fi Jawaar OFC seene malee Abiyyi huffisuu fi miti yoo tun siingalin siitu siyaasaan bayin Abiyyi ka huffisuu dandeessu sabaa sablammii jalaa qabdeeti malee Oromoo qofa jalaa qabdeeti miti Abiyyi huffisuu ka dandeessu filmaatan no Abiyyi ka huffisuu dandeessu sabaa sablammii Itoophiyaa hunda akka isa shakkan taasisteeti akka inni kun oonagii jaanii shakkan taasisteeti akka inni kun yaada Oromootiin deeman nu fixuu ta'a jaanii shakkan taasisteeti akka inni kun lakkii nu wayyaa miti boonni kunis nu taphata hay wabo jarri wal quba qaba akka isaan jaan taasisteeti osoo Abiyyi kuffisuu fadhe Jawaar paartii badhaadhinaa seena Abiyyi kuffisuu fadhe Abiyyi kamoo fadha saniif OFC seena qabadhu qabxiiti jetana ni gartatti dhufuu teessa akkuma ta'ila arraatti dhuftetti itti dhufuu teessa qabadhu lammaanis yoo gabbee OFC seene yoo hogganaa OFC ta'ee deemes arkuuf teessa moohamne filmaa ta'anii Abiyyiin nu moo isiin jechuu ta'aniinis dhume taphnichi dhumata akkatti taphni taphatamuu tukkana tanagaa afaan keenyaan malee afaan kaaniin haasa'uun hin taatu obboleeyyan keenya hogguu nama jala kurbaa dhooytaniis suutuma aayiliin dhawaa akka garangalleetti hogguu nama jala yaataniis akka as deebi'uun isin hin dhibne yaa hogguu nama qeeyxaniis akka booda as deebi'uun isin hin dhibne yaa tapha siyaasaadhaa akka nama halluuna nyaatuuti taphni siyaasaa akka nama walajji gisee siyaasaa dalee dubar ganda kee gubdeeti diinaa gubee ta'a ni beeynaa bitan
nama kee fixxee diinaatu ajjeese jechuun siyaasa dabar nama kee gubdee fixxee ganda tokko guutuu gubdee fixxee ajjeestee fixxee diinaa gube jechuun siyaasa bar yoo isin galin ganduma kee foon kee aanaa kee ummata kee murruggootee fixxee diinaatu fixee jettee olola oofuunis siyaasaadha. Siyaasaan gubnaadha. Siyaasaan baalageedha. Siyaasaan naasuun qabdu. Siyaasaan naggaateedha. Siyaasaan waan ittiin addaati. Rabbiin keenya sallallahu alaihi wasallam nabiyyiin keenya quraana keenya ka islaamaa keessa maal jedhe nama aangoo barbaadu aangoottiin kanninaa jeemoon jenne rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam nama aangoo barbaadu aangoottiin kanninaa jeemoon jenne jeemi namuma aangoo barbaadu ati aangoon qabsiisettee yoo sagalee seentee ati haraam dalagu jirta kafartee beek rasuula siin jee jira gaafata hin jiru gaa waan tanarraa achi bakka tanatti maal laallattuun hin jiru an aangoon barbaada namicha jee aangoon namarraa fudhadha namicha jee rasuula keenyaatu nama aangoo barbaadu sallallahu alaihi wasallam nagaa fi rammanni irratti ajiraatu rasuula keenya nama aangoo fadhu aangoottiin kannina quraana rabbii dubbate rasuula keenya dubbate jeemi eegara wayta way qaaddaatan rasuulli jechu yoon beeyne sheekha gaafadhu ulamaa'ii gaafadhu eegara rasuulli keenya akkas jee namicha aangoon barbaada jee gaddeemu garraan sagalee dhorkachuun sirra waajibaa jechuudha namicha aangoon barbaada jennaan tun sirri beekuu qabda saniifuu siyaasaa keessatti taphni siyaasaatti deemamuu qabu tooftaa garagaraatu jira beekuu qabna shakkuu qabna sodaachuu qabna adeemsatti deemnu keessa laallachuu danda'uu qabna jechuudha dhugumaan gaafa bar wayyaaneen aangoo biyyasiitti ummata sii qabsoo dhakkaastu ganda tokko gubdee fixxeeti dargii gubee fixee jettee ummata wuuy goosistee utaalchistee hidhatee ummanni qonnaan jiraataan hundi akka lola seenu taasistee bar wayyaaneen akkanuma kana miti saniifuu siyaasaan shariika kee mataa keessa dhooyteeti hogguu siyaasaadha shariika kee ejjeesteeti irra dhaabbattee seenaa isaa haasawaa booyaa awwaalta siyaasaan akkas qabdi siyaasaan shariikuma kee akkaan jaalattu jaala qabsoo kayyattuun kana lib gooteeti irra dhaabbattee seenaa isaa haasoyta boochee nyag jettee boochee siyaasaan akkas qabdi siyaasaan akkas qabdi saniifuu gulufuu dura taphni siyaasaadhaa ka taphatamu jiru sa tapha akkamii jeeti tas gabbaayi laali eegas kara gulufuu qabdu filadhu hin gulufin gulufuu dura haramiin gulufaa miti sa siyaasaan taphatamu jirtu tun ta akkami maali wanni taphatamu jiru kun jee ta qalbii takkaan tas gabbaayi laali eega laaltee booda kara gulufuu qabdu filachuun sin dhibtu yoo laaluu baattee gulufte immoo hoggusi jala as deebi'an ati as deebuu si dhiba ni kuttaa jechuudha dhugaan jirtu sii tana siyaasaan waan addaati eeggachuu danda'uu qabnaa jechuudha namoonni irra guddaan ta'aniituma guyyarraa waa sadii waa afur barreessanii olola garagaraa muumicha ministeera irratti oofaa jiran keessattuu namoonni tokko warri adda addaa warra kafalamaa fi dalagaa jirus jiraachuu takka jiru beekii sin jechuu barbaadeeti mi'eessituudha tolchituudha axaafaacochi ja'an amarri warra mi'eessu warra siyaasaa mi'eessu warri imma taa'eetuma kaan imma akkanuma fayyaaleessummaadhaan balaaleeffachuu jira takkaayis dubbiin abiyyituun dhugumaan dabatti fakkaattee godhaa jira takkaayis dubbiin abiyyi godhu jirutuun kara malee itti fakkaattee godhaa jira kaan ittiis ka fayyaaleessummaan godhu jiru kanaa miti katti yaadee kafalamee fi taa'ee balaaleeffatu jira quba qabaadhu tanaas taa'eetuma balaaleef maaliif axaafaacu mi'eessituu jennaan tana maaliif dubbi mi'eessa atimma garee takka ta waan isaarraa iyyitu ta ummata saba biraa
akka abiyyi daranuu jaalatu taasistu uumaa jira namichi dalaga jira bar hin dogoggorin hin gowwoomin hin sobamin sirriitti addalaalladhu tapha akkatti taphatamu jiru fuuldurri keenya badhaadhi inni ni mooha namoonni filmaata dhufu keessatti hirmaachuu barbaadan hirmaadha seena qabeessa filmaanni dhufu paartiin biyya ammaan tana kontirool gootee jirtu guddaan lamuma taphni kakiddu deemu taa'us paartii lama sadi afur kan naannoo adda addaati wajjin saniifuu filmaata kana tapha kana abbummaadhaan moohachuudhaaf badhaadhinni yookiis biltsiginnaa paartiin yookiis prosperity paartiin moohachuudhaaf OFC'n yookiis madraka jiraachuu qaba tapha mi'eessuudhaaf saniifuu gareen Dr. Abiy balaaleffattuu fi gareen Dr. Abiy ummanni biraa akka jalatti hiriiru barbaaddu eessa seentii jechuu OFC seentii madrak seentii jechuu as jalatti Oromoon biraa tadhaabaa hundi akkaanii fi juusaatti dhumamtee akka dhumattu taasistii jechuu as jalatti soo garee lameen tanaa wal dorgoma gizee guyyaa filmaataa ati iyyiteeti dachii samii waliin laayitee waamee qaballeessitee guyyaa filmaanni sagaleen kanname madrak gabbeeti OFC mohamnee jirra kursiin gana harkannee jirra paarlaamaa keessaa taraatti aantuuf wanta jenna accept goonee jirra riizaaltii sinjaa taphni achi dhumataa jechuudha akkasitti taphni dhumataa guratti isin calawu dammaqaa isin hin jenna aayilii wal jaaladha aayilii wal deeggara aayilii wal balaaleffadha assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu guyyaa gaarii qabadha nagaan warra guyyaadha nagaan naa bula warra isiniif halkaniiti nagaatti